Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Mulgeetaan maal qabattee dhuftee koo jettanii wanta haalallee mootii garuu dubbachuu fi namni yakka hojjete tokko yookiin immoo namni waa tokko namarratti raawwate namas eessaa oolii namas baqachaa oolii booddeen isaa qabamuun hin oolu jechuudha. Allaattiin bararaa oolii galgalli ishee reeffi lafuma maal jedha Oromooni akkasanii nama baqachaatillee oolii booda inuma harka namaatitti deebi'an jechuudha. Maaliif jette Mulgeetaa hoo jettanii mucaa furmaata irratti dubartoota jalatti furmaatee qabeessan jechuudha. Abdii jechuudha. Baay'ee tokko erga furmaatee baasanii eessaa ture online irraan aadacha malee jechuudha. Garuu mana gallakkisee mana bakka duraatirraa baqatee gara biraatittis galee jawaadeen jarma bu'ee barbaadee har'a harka ofiititti deeffate jechuudha. Dhimma inni furmaatee obboleessa isaa wajjiniin ta'ee jechuudha. Obboleessa jawaadee wajjin ta'ee qabee waan kana dubartoota jalatti akka ishiin dubartoota sana ofirraan dhoowwine isa jalatti qabe suni har'a harka jawaadee galee jira jechuudha. Abdiini maaliif namni tokko yakka yoo hojjetu boru namni sun harka isaanii nan bu'amoo hin bu'u jedhee har'a yakka sana ishiirratti hojjete malee hunu harka jawaadeetitti deebi'ee jira. Harka abbaa manaa furmaatatti deebi'ee jira jechuudha. Qabamee jira. Har'a hoo akkuma ishii godhassa furmaatee godhassan godhuu danda'anii maal gochuu danda'a? Kootu ilmoo ta'e fudhadhu. Ilmoon ta'e mana hidhaa keessa jirti. Kootu ilmoo ta'e nurraa fudhadhu jedhanii viidiyoo waraabanii irra deddeebisanii turan jechuudha. Furmaateeffaanti daa'imti mucaa kanaa yookiin namticha kanaa abdii kanaa jechuudha. Kan amma jawaadeen harkaa qabu kana jechuudha. Ilmoon isaanii furmaatee harka jirti jechuudha qabamtee. Garuu ilmoo sanuu itti dhaqee fudhachuu sodaatee jechuudha. Online irra aadachaa ture. Aga goolii galchinuutti daa'imti gaafa goolii galchinuu dhaqee fudhachuu jechaa ture. Goolii sanillee oduu hin galchin immoo goolii gala deebi'ee jechuudha. Maaliif bakka sodaarraa kan ka'e harka isaaniitti na deeffatu isaan akkasitti na qabanii na qixaaxinnu jechuurraa jechuudha. Akka furmaata irratti hojjetan hin beekan waan ta'eef jechuudha. Dubartii jalatti dubartii qabee inni dhiira ta'ee jechuudha. Furmaatee waan hin taane irratti raawwatan jechuudha. Ilmoo ishiitillee garaadhaa baasisiisanii garuu har'a harka isaaniitti deebi'ee jechuudha. Gocha isaan ishiirratti raawwatan sanii maaliif gocha kana raawwatan yoo jedhanii waan himatan wallaalan jechuudha. Waan himate wallaala jechuudha. Kanaafuu gaafa waan tokkotti seenanii wanni kun na baasamoo nan baasumoo gochi nama raawwachaa jiru kun maal naa godha boru ani hoo akkaman ta'a gocha kana cubbuudhaan irratti raawwadhe ani hoo boru cubbuun kun nagaa jedhanii waan tokko addaan baafatanii odoo deemanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jawaadeen obboleettii ishii hoo fuudhee kennee fi jira. Obboleettiin isaa jawaadee jalaa deemtee jirti. Namni tokko jireenya tokko ijaarratee yoo jireenyi tokko namaa ta'uu didee jireenya biraa ijaarrachuu mirga qaba. Tokko jalatti yookiin giddeetaraan hidhameen taa'u jechuudha. Yoo jireenyi sun ittiin taane jalaa baatee jirti. Jawaadeenis haadha manaa biraa fuudhee jira. Furmaatee jechuudha. Inaaffadhaa jedhanii akkam dubartii biraa fuudha jawaadeen ijoollee teenya irratti kan jedhan irraa jechuudha. Inaafarraa kan ka'an furmaatee qabanii gocha akkasii isaan irratti raawwatanii gochi sun har'a hoo matuma isaaniitti irratti deebi'e jechuudha. Maaliif cubbuudhaan itti deemanii ishiin akkuma nama tokkootu abbaa tokko manaa erga jireenya waliin ijaarratanii jireenya kiyya jettee ijoollee isaatillee walitti qabdee akka ilmoo ofiititti laalaa fi kunuunsaa fi
jirti. Ishiin darbitee irraa deemtus ishii walitti qabdee jechuudha. Akka ofii ishiitiif deessetti akka ilmoo ofiititti kunuunsitee qabaafii jirti daa'ima Jawaadidha jechuudha. Garuu isaan kanama hundaa kan akkana goosisanii fi maaliif Jawaadiif furmaatee fuudhaa kan jedhanirraa kaaniif inaafirraa ka'aniitti kan gocha kana hundaa furmaata irratti raawwatan jechuudha. Garuu raawwatanillee jechuudha. Furmaatiin dubartii cimtuu dubartii homtuu duubatti deebisuu hin dandeenye jechuudha. Ishii sanuma hunda keessa baate jechuudha. Har'a hunda isheetu nama lama harkatti deeffattee jirti. Soddaa abdii kanaa fi abdii jechuudha. Guyyuma tokko qabaman jarri kullachuu jechuudha. Kanaafuu dhugaa gaafa waan tokko balleessuudhaaf seenanii boru an hoo maalan narra ga'uu danda'a badiin kun na baasamoo nan baasu ani boru yakka kana yoon hojjedhe ana hoo boru yakka kun narra ga'u jedhanii addaan baafatanii odoo beekanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Abdiin amma gisee furmaatee dubartii jalatti akkasitti qabu isaanii harka isaanii tan bo'ee yaadu guyyaa tokkos taatu nan qabama. Isaanis damii isaanii dhiiga isaanii na dhiisanii an akkaman ta'a har'a ishii tana akkatti dubartoota jalatti qabe ana hoo boru maaltu na qunnama anaa dhiira maaltu na qunnama jedhee of duuba garagalee odoo laale har'a kun hunduu isarraan ga'u jechuudha. Garuu dubartii cimtuu dubartii dhaabbannaa qabdu jechuudha. Odoo takka taate furmaatan jechuudha. Qaata daa'ima ishii sanis aggaarraftee jechuudha. Jawaad irratti jechuudha. Daa'imtuun kan ishiitii mootii odoo takka taate qaata biraa deemte jechuudha. Akkamitti obboleessi kee ufeena si jalatti na dhaana jettee qaata biraa deemte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu ishiin dubartii dhaabbannaa qabdu dubartii dhugumaan cimtuu dubartii dhugumaa fakkeenya namaaf ta'uu dandeessu Jawaaden furmaatan jechuudha. Jawaadillee akkas gootee hin deemne qabdee jechuudha. Damii koonan kaffaladhaa dhiisinarratti atis naan kaffalini ofii kiyyaafan irraa kaffaladhaa jetteeni jechuudha. Mudhii ofii hidhatte jechuudha. Dubartii cimtuu dubartii baay'ee of taatee jiraattu furmaateen dhugaa dubbachuudhaaf furmaateen nama addaati. Nama dhaabbannaa qabu yookiin nama waan jettu sanirraa duubatti deebituu mootii dhugaa nama fakkeenya dubartoota Oromoo hundaafuu taatu jedhee yaada akka kootitti jechuudha. Maaliif furmaateen akkasitti qaxaqqaxamtee akkasitti ilmoo dhabdee jechuudha. Anaa odoo taate fakkeenya ofumaa kiyyarraa fudhadhe